Sawaafirii Zeen Jawwii irraa shari'aa sadii irratti appilikeeshinii tokko kana hojjetu isiniif qabadeen dhiyaateera. Hordoftoonni kabajamoo akkuma ganama waadaa isinii galee warreen istiisiidhaa gaafii baay'isanii gaafii warra istiisii barbaaduu baay'eedha ture sawaa jechuudha. Akkasuma irraanis appilikeeshinii tokko kan sawaa irratti hojjetu isiniif qabadee dhiyaateera. Inni kun sawaadhaa fi Zeen Jawwii irratti hojjeta moo riyaala 60 kan riyaala 60tiin dalaga malee mobaayilii hin agarre hanqa inni dhufutti obsaan eeggatan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirra jirtu isiniin jecha hordoftoonni kabajamoo arra sagaleen hedduu diifafaa yookaan utaalloon jira waan ta'eef dhagamuu dhabuullee ni mala. Isiniif hanqa dandeetti ol kaaseen isiniif hima. Appilikeeshinii yeroo maxxansuu yeroo hundaa'u appilikeeshiniidhaan xiyyaaf itti fayyadamu jiruun maxxansaa fakkeenyaaf yeroo hundaa'u akka inni hojjetu isin garsiisu malee isiniif hin dhiyeessu. YouTube seenee gargalee appilikeeshinoota gargaraa miidiyaa gargaraa seeneen isin garsiisee achi booda maxxansa viidiyoo sanii kun wanni barbaachisaa ta'ee fi warreen hin hojjetu jiru. Osoo hojjechuu baatee anaaf hojjechuu dhabuudha qaba ture. Hordoftoonni kabajamoo yeroo YouTube gada oroodhaa dhuftan subscribe godhuudhaan jajjabeessuun keessan itti haafuuf jechaadha. Keessumaa warreen like gootan like hin ta'isan guddaa bu'a qabeessanaa fi akkasuma ammallee gara fuulduraatti illee like godhuudhaan na jajjabeessuu hin dagatina. Akkasuma warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan ammoo subscribe godhaatii maatii chaanaala kanaa taasisan jecha amma achirratti ni hojjeta. Miidiyaa lammaffaadhaa keessumaa TikTok irratti ni hojjetamu hin hojjetu waliin ilaallee viidiyoo tana gabaabsuudhaaf gara appilikeeshinaatti deebina. Fakkeenyaaf kun liiviidha. Liivii appilikeeshiniin liivii yoo hojjechuu baate laafaa jamu waan ta'eef okay ni hojjeta. Appilikeeshinii kun eessa argamaa fi akkamitti akka buufattan Telegiraama jala dhuftanii maaliif Telegiraama jalatti maxxansitaa jechuun keessan ni mala. Diip kireeshinii waan jahu waan namni hedduu hin hubanneefin asirratti maxxansa yeroo hunda chaanaalaan qaba. Chaanaalli duraanii na duraa gubate kan lammaffaadhaa haarawaa arraan talabanee jiru jira. Gadaa Oroo 2 kanaatu jira. Gadaa Oroo 2 kanarratti hogguu dhooytan appilikeeshinoota haarawaa asirratti maxxansa. Yeroo appilikeeshinii gabbuufachuu feetan karaa dheeraa osoo hin deemne bakkuma kanarra dhooytanii yeroo shabakaan qabnellee gabbuufachuudhaaf dandeessan jechuudha. Liinkiin hogguu kana taate asirratti dhawattanii gabbuufattan fakkeenyaaf appilikeeshinii kana mi'a gabbuusu. Appilikeeshinii kana install godhee asumarraa gabbuusa. Telegiraama keessaa osoo hin baane telegiraama keessaa gabbuusa jechuudha. Telegiraama keessaa hogguun gabbuusee oppiin kan jiru kanarratti hogguun dhahee oppiin godhee appilikeeshinii kana nanaqa. Appilikeeshiniin ammaan tana irratti dalagachaa jiru isa kana fakkeenyaaf mee serverii isaa seennee halaallu warreen sawaa jan hedduu ni baay'atanii sawaa firiin kan ammaan tana jiru kana ni argitan jeeyyaata. Kanarratti dhooytan warri sawaa firii barbaadan isa kanarratti dhooytan. Warreen kun ammoo sawaan bakka lamatti argama. Yoo achitti isinii dalaguu baate asirratti dhooytan bakka lamaan kana keessaa tokko irratti isiniif dalaga jechuudha. Kan gubbaa kanarra kaa'attanis kan jalaa sanarra kaa'attanis isiniif dalaga. Ammoo kan gubbaa kanarra yoo kaa'attan irra fooyyawaa ta'uun dhabu shabakaan isaati daataan isaati. Kan bara 2022 hajuu kanarra haayadha. Ammoo warra Zeen warra Jawwiidha. Jawwiin amma isii tana akkuma ilaaltanii gartan mobaayiliin ammoo riyaala 60 malee hin qabdu. Tuni riyaala 30 riyaala 60 walumaa galattuu tola hin qabdu. Lebaaraan akkasuma firiidha qabdi. Appilikeeshiniin kun walumaa galattuu wanni inni hin dalagsiifne mobaayilii qofa. Mobaayilii waan hin ta'in shari'aa biyya tanaa keessa kan jiran irra guddaa isaanii ni hojjeta jeeyyaata. Akkasuma immoo warreen Zeenis Zeen waan irra keessanii mee asumaan xumurree viidiyoo tana keessaa bahuudhaaf ammaan tana hojjechaa hin jiru. Ammoo osoo irratti hin dhooyne duratti viidiyoo sooshaal miidiyaan kun dalagaa jiramoo hin dalagaa jiranii hedduudhaan laallaa.
YouTube akkuma ilaaltanii gartan hareefu dalagu ammaan tana hin dalagu dhaabbatee jira. Maruu malee hin dalagu jechuudha. Akkasuma ammaasuu sooshaal miidiyoota garaagaraa fakkeenyaaf reefuun tan hojjetaa jira. Ammaan tan ni hojjetamoo hin hojjetu. TikTok waliin ilaallee TikTok akkuma ilaaltanii gartan kana hin hojjetu jechuun ammaan tanaafi maaliif achiin dhaamee waan jiruuf. Mee irra deebinee dalagsiifnee halaallu appilikeeshinii kana amma ofirraa irratti as bunnee halaallu ni dalagamoo hin dalagu. Ammoo zeen serverii waan irra kaa'atan zeen waan pro waan kan irra kaa'atanii serverii isaa ammoo akkasuma dhiiftanii ni bana connecti ta'ee jira. Fakkeenyaaf amma sooshaal miidiyaa reefoon tanaa kana ni hojjetamu hojjeta. Akkasuma san deemnee immoo YouTube yoo dhaynees YouTubenis hojjetee jira jechuudha. Hordoftoonni tiyya kabajamoo viidiyoo tanarraa fayyadamaa ta'a isin jechaadha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagayaan naaf tura.